Hello, akkam jirtu? Bakka jirtanitti nageenya keenya sinaa dhaqqabu jechaa kun isinii darbaa jiru Oromiyaa Digital Hub irraati. Guyyaa har'aa kana viidiyoo gabaabduu haala kamiin barattoota waggaa darbe Exit Exam fudhatan yookiin immoo COC fudhatan irra deebi'anii fudhachuudhaaf foormii guutan sin argisiisuun barbaada. Kunis immoo mata dureen foormii kana This Guide Provide Detailed Steps for Registration for the National Re-Exit Exam. Karaa irra deebitanii foormii guutan yookiin immoo galmooftanii qormaata COC yookiin Re-Exit Exam yookiin National Re-Exit Exam itti fudhatan sin argisiisuu barbaadeen jira jechuudha. Kanas immoo jalqaba maal gochuu qabna? Kompiitara yookiin immoo moobaayilii keenya irratti websaayitii Ministeera Barnootaa nuuf gadhiifame kanaan seenuu qabna jechuudha. Amma fakkeenyaaf exam.internet.edu.et kan jettu kana browserii keenya irra yookiin immoo Chrome ta'uu danda'a, Mozilla ta'uu danda'a, Edge ta'uu danda'a. Warreen akkasii kun moobaayilii keenya irra kan jiran isaan irratti barreeffannaa jechuudha. Yeroo barreessinu maaltu nu dhufa? Foormii kana fakkaatutu nu dhufa. Foormii kana fakkaatutu nu dhufa. An application for prepare for student who sat for the national exit exam in the 2015 academic year and will sit for the re-examination. Warri waggaa darbe qormaata fudhatanii osoo milkaa'ina haftan barana qormaataaf irra deebitanii fudhachuu qophaa'aa jirta. Foormii isiniif qophaa'eera jechuudha. Foormiin kuni jechuudha. Kunis immoo maalidha? Jalqaba fakkeenyaaf asitti username steepii 5 qaba foormii kana guutuudhaaf immoo yookiin immoo register gochuudhaaf steepii 5 qaba jechuudha. Steepiin jalqaba enter username keenya yeroo galchinu eenyu akka taane yookiin immoo username waggaa darbe fudhannee jechuudha. The username is the username that you have used on the previous year waggaa darbe bara 2015 username nuuf kenname qormaata ittiin qoramne himilkoofne sun jechaadha. If you forget it, please use the below forget username. Username kana yoo dagannee irra ta'e immoo fakkeenyaaf amma apply here jedhama. Fakkeenyaaf asitti galmaa'uudhaaf username keenya galchaa jedha. Enter username jedha jalqaba irratti asitti username yoo beekne direct kana keessatti galchina. Username hin beekne immoo forget username jennaa jechuudha. Forget username jennaa jechuudha bakka kanatti. Suniin booda erga akkas goone steepin itti aanu maalidha? Waa'ee username galchine continue jennaa jechuudha. Check your detail after entering username. We will provide you with the detail you have. Your username is regashine. Warreen kana nu dhufaa jechuudha. We will provide you with the detail you have given us previously. Please check it. Kunsi of eeggannoodhaan check gochuu qabna jechuudha. Detail information keenya nuti username is regashine kana nuuf fida as we will be using for the upcoming examination. Sirriitti check goonaa jechuudha. Kana sirriitti check gochuun illee qormaata keenyaaf gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf erga check your detail keessatti warreen kana goona check goona waa'ee username keenya erga sirriitti itti galchine waa'ee information keenya hunda nu dhufaa jechuudha. Suniin booda continue check gochaa jirra jechuudha. Suniin booda payment after checking your background detail asirratti erga check goone fakkeenya maqaa keenya, maqaa abbaa keenya, email keenya, lakkoofsa bilbilaa keenya, university itti qoramne hunda erga keessatti check goone booda after checking your background detail you will get payment reference number. Payment reference number achirraanii argannaa jechuudha. Where you will complete your payment on Telebir irratti complete gochuudhaaf achirraati payment reference number nuuf kennama jechuudha. Suniin booda payment method keenya arganna jechuudha achirratti yookiin immoo payment reference number keenya asii qabannaa jechuudha. Booda bakka biraatti nu gaafata waan ta'eef payment reference number keenya asitti step sadaffaa irratti nu kenna. Suniin booda kana barreera continue jennaa jechuudha. Kun amma akka maanuwaalitti nu gargaara jechaadha. Wanti click continue jennu kun application process dha jechuudha. Update your profile after successful payment you must update erga Telebirrii application fayyadamne kanfaltii nurraa eegamu erga kanfallee you must update your profile after successful payment you must update your profile using the transaction number you get from Telebirrii irraa kan arganne fakkeenyaaf reference number payment kana keessatti nu kennama jennee amma immoo maaltu nu kennama transaction number nu kennama jechuudha. Isaan update goone transaction number Telebirrii irraa textiidhaan nuuf ergame sun irratti hundoofne jechuudha. Suniin booda dhumarratti maal ta'a confirm
last step jechuudha. Ishiin kun confirmation gochuu qabna. After completing the payment, you will receive a confirmation about the process completion, where you will receive an SMS and email. Email irratti illee nuuf ergama email ishiin sun irratti. Kan biraa maalidha? SMS yookiin immoo bilbila keenya irratti illee nuuf ergama jechuudha. Then start applying. Warreen amma haasaa turre kana tokko tokkoon asirratti guunna jechuudha. Start applying jedha. Kana kan goonu yoo maal ta'edha? Yoo username keenya sirrii beeknu ta'e. Yoo username keenya sirrii beeknu ta'e garuu forget username kan jedhu kanatti deebina. Kanaaf asitti deebinaa jechuudha. Amma kana isinitti argisiisee jechuudha. Erga kana keessa seennee waan gochuu qabnu tokko tokkoon laallee jechuudha. Bilbila irratti illee ta'uu danda'a. Computer irratti illee ta'uu danda'a. Then warreen kana nuti ilaallaa turre chaalaan application form prepared for student who sat for the national exit exam in the 2015 academic year and will sit for the re-examination. Warra regular in dabalatu warra waggaa darbee jechuudha. Kan amma laalaa turre tokko tokko waan kana keessatti gochuu qabnu laalaa turre jechuudha. Then erga hunda sun turre start applying it. Applying yookiin immoo galmaahuu eegaluu qabna. Enter your username that you have used last year. Isa waggaa darbee fayyadamne sun jennee miti username isa waggaa darbee yeroo qormaata regular barachaa turre fayyadamaa turre sun username keenya sun yaadannee galchuu qabna jechuudha. Then I am not report checkbox checkbox I am not reported sun nama malee warreen biraallee warreen report illee fayyadamuu danda'an ta'eef sistema now you say shirati check godhe darbuu danda'a jechuudha. If you don't remember your username, get it by checking step 4. Step 3 jedhama step 4 kana namoo maaltu jira yoo username keenya irraanfanne. Amma fakkeenya namichi kun username bakka nama diimaa dibee kaatti namichi kun username isa sirrii galcheera jennu yoo atimmoo irraanfatte maal goota? Forget username kan jettu buutaa jechuudha. Forget username itti yeroo buutu forget your username itti yeroo buutu maaltu dhufa? Forget your username itti yeroo buutu la diimaa kanan dibeeru kan forget username kan jettu itti yeroo buutu warreen kana si gaafata fill out the request field. Forget username siin jenna first name si gaafata maqaa kee, maqaan abbaa kee, university jedhamu college kee, department kee si gaafatamaa jechuudha. Kun hundiyyuu university hundatti koomaanidha waan ta'eef yeroo darbe maqaa keessa maqaa abbaa keessanii guutaniitu university keessa guutaniitu waan ta'eef database ministeera barnootaa irra kun ni jira jechuudha. Then click get username button. Yeroo forget irratti ni gootan get username button. First name si gaafata father name college of university fakkeenya namni kun amma astu jedhee guuteera university Adaamaatti nama qoranneedha jechuudha. Bakki diimaa dibame kun immoo maqaa keessan sin fakkeenyaaf firoomsa jechuu dandeessu. Firoomsaatanii maqaa abbaa keessanii nama wayii barreessuu dandeessu. Akkasumas immoo university keessan department university sun warreen kana beektanii maal dhufa jechuudha. Get username ishee kana ishee kanarratti click gootu jechuudha. Suniin booda your username kee kanadha jedha bakka diimaa dibee kana username kee kanadha siin jedhee siifidha jechuudha. Please make note on your username for future reference. Sirriitti qabachuu qabna jechuudha. Username for future reference username keessanii yaaddattan yookiin immoo akkasitti qabattan taanaan maalli sistema kana fayyadamuu dandeessan yookiin immoo qormaata yoo qoramuu dandeessan jechuudha. Qormaata qoramuu kan dandeessan asirratti galmaa'uu qofaadha jechuudha. Kanaaf step review your profile. Username keenya fakkeenyaaf step isa jalqabaa username keenya yaaddannee direct seennes haa ta'u forget gootiis immoo irra deebinee nuuf kenname haa ta'u step inni review gochuu qabna jechuudha. Database irra information keenya jiru before continuing to any further process please check your profile consistently. Of eeggannoodhaan profile keenya check gochuu qabna. Maqaa keenya sirrii akka ta'e qubee department keenya fakkeenya namni kun civil engineering result inni waggaa darbee fide immoo 35 check goona jechuudha. Kana university qorame astuu then email keellee email nama sirriitti barreeffame kan keessaan achirratti barreeffame check gootu phone number exam center bakka kamitti qoramtan fakkeenyaaf check gootu. Please check your detail before proceeding payment to sun darbin dura ana check gochuu kannaa jechuudha. Will update your email phone number and exam center after payment. Erga check goone booda check gochuu ma qofa amma jechuudha. Check erga goone booda
payment ergo kenemu kanfaltii kanfalli booda irra deebinee sirrii goona jechuudha. Then what is the next step is process to payment. Payment itti process gochuu jechuudha. Yookiin immoo payment itti darbu yookiin kanfaltii kanfaluudhaaf qormaata kana qoramuudhaaf irra deebinee qoramnu kanfaltii nuti kanfaluu jirra yookiin immoo qarshii 500 jechuudha. Kanfaltii sun process gochuu jechuudha. The process in this step you will get your payment detail for payment processing. Payment detail, payment process gochuu jechuudha. Please check your detail before processing. Check goona jechuudha kanfallee jechuudha. Then get payment instruction qaba jechuudha. Fakkeenyaaf jallisnee yoo miti kanfaltii kan kanfallu please know that the following warreen kana sadan hubachuu qabna. And do for registration is 500 Ethiopia birrii bashan kanfalla jechuudha kanfaltii kanaaf. Akkasumas immoo maaliin kanfalla application teelee birrii qofaan kanfaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf baankii deemnee qormaata qoramuun barbaade qarshii nagashitootte namni nu dhaga'u hin jiru jechuudha. Teelee birrii qofaan fayyadamuu dandeenya. Akkasumas immoo payment is not refundable once you pay. Tokkicha erga qarshii bashan kana kanfallee qarshichi nu deebi'u jechuudha. Qormaata isheen qoramu soo jennee kanfallee qarshii keenya nyaatamna jechuudha. Kanaaf warreen kun isumadha. Then erga kana cheekii goone okay erga jennee booda teelee birrii qabaachuu keenya erga qabaanne teelee birrii irraa immoo qarshii 500 qabaachuu keenya erga cheekii goone duubatti deebi'uu akka dandeenye erga barree next jennaa jechuudha. Suniin booda here you get payment detail. Here you will be provide payment reference number. Payment reference number yamma jalqaba yeroo payment step payment irratti ergana. Here you will provide payment reference number which you will use it the label for payment follows the instruction. Fakkeenyaaf asitti payment detail yeroo jennu kana nuti kenname calculation kun your payment reference number EXXFRI ishii kana qabanna jechuudha. Kanaan malee kanfaluu hin dandeenyu kuni Ministry of Education fi ishii kanatu account isaanii akka galbaasee service provider Ministry of Education web application kun kan isaaniiti. Then please follow the following steps. Step hanga torba jiran kana tokko lama sadii afur shan ja'a torba kana hunda isaanii apply gochuu qabna jechuudha. Televirri application computer keenya mobile keenya irraa ni bannaa. Computer fayyadamaa jirra ta'e illee mobile keenya irraa televirri application ni bannaa. Then payment kan jettutti buuna education fee. Suniin booda arfaffaara Ministry of Education kan jedhu jira achi keessa televirri keessa dhaquun kan jiru interview payment reference ishee sitti qabanne sun ishee kanatti guunna jechuudha. You will see the payment detail including amount hanga ishillee ni kanfa amma hanga ishillee achi keessatti nu barraa'ee jira jechuudha. Then click next and enter your televirri pin and finish. Kan dhuunfaa keenya kun televirri kini kanfalla jechuudha. Then dan jenna jechuudha kanfaltii keenya dan jenna jechuudha. Kana step amma jalqaba sanitti meesun kanuma irra deebi'a jechuudha. Televirri irratti jalqaba televirri application qabaachuu qabna. Then payment irratti education fee jenna Ministry of Education jenna. Kun akkasitti fakkeenyaaf televirri keenya yeroo bannu amma kun qarshii nuti televirri keenya irraa qabnudha. Then kun amma televirriin namicha karaa akkasitti nutti argisiisaa jira fakkeenyadha kun jechuudha. Suniin booda payment jalaati. Kun amma payment jalaati price tax and government service jira, transport service jira, entertainment e-commerce jira. Then education fee kan nuti barbaanne education fee jala immoo Ministry of Education kan jedhu kanatti buunaa jechuudha. Then education irratti buunee erga payment kanatti payment irratti yeroo buunu education jala immoo Ministry of Education nuti erga buunee booda maaltu nu dhufa jechuudha. Akkasitti erga nu buunee booda ofii isaanii hunda service godhanii enter your payment preference number ishee actually arganne sun akkatti galchuu nu gaafata jechuudha. Then review payment detail name and payment amount and click. Then fakkeenyaaf payment reference number asitti buune company name Ministry of Education customer name abbaa televirri kana yookiin ana jechuudha namicha guutaa jiru kana yookiin immoo CE jechuudha namicha qormaata qoramuudhaaf deemtu jechuudha. Then payment reference isa dura ana Ministry of Education kenname jechuudha qarshii 500 kan nu gaafatu. Then next jenna jechuudha. Next yeroo jennu verify goona. Click pay erga birrii 500 ta'uusaa namicha maqaan keenya cheekii ta'uusaa erga barree
pay taasifna jechuudha. Battaniin ishiin kun pay fi canceliin jirti. Yoo asuma irra geenye kan faluun barbaanne immoo cancel gochuu dandeenya jechuudha. Asumatti kanaaf nuti kan barbaadaa jirru amma payidha waan ta'eef pay kanatti buunaa jechuudha. Sababni isaayyuu payment reference numberiin Ministry of Education iti. Kaampaaniin Ministry of Education warri ishiin kunis immoo Ministry of Education payment reference number isaaniiti ammoontiin qarshii 5,000dha. Then birriin 5,000 sun successfully ta'eera jechuudha. Then transaction type saatiitti transaction goone fakkeenyaaf yaa 16 amma kun kan transaction ta'e akka fakkeenya kunetti wanni ta'eeru kazaan then education fee dama transaction type education Ministry of Education transaction to current Ministry of Education payment reference number ya ministry then customer name in namicha transfer gochaa jiru sun then dhumarratti erga kaffalee maal goona update your profile keenya erga kaffalee booda update gochuu qabna jechuudha. After successful completing your payment you have to update your profile back on the registration portal keenyatti deebineeti erga kaffalee update tu qabu waan ta'eef so system yookiin immoo profiling keenya update goona jechuudha. Enter your transaction number you get from Telebir irraa kan fallu textilan transaction number nuuf ergama isa ergatti galchanii booda am not report goona jechuudha yookiin immoo check box sun check goona jechuudha. Click irratti goona then click submit goona jechuudha. Then submit itti goona jechuudha. Then step dhuma kanarratti update your profile phone number isa jalqaba jenne suni check erga goone booda jechuudha. Hunda isaa erga check goone booda goona jechuudha. Erga kanfallee amma kan nuti check goona amma fakkeenyaaf warreen kun hundi isaanii jira amma fakkeenyaaf 35 jedhee jira akka tasaa akkasiin galuufi malee jalqaba dura laallee Finalizing exit exam result 35 jedhee jira lakkeen 35 miti 42 fideero jechi jennee sirreessinee achitti guutuu dandeenya jechuudha. Universitiin Asturmara Department Electromechanical Engineering update your profile below. Namichi kun waggaa darbe Asturtti qorame barana dambi dolloo guuttateera waan bakka isatti dhiyaatu guuttateera jechuudha. Zeen warreen kun hundi update ta'aniiru jechaadha. Detail update successfully ni jedha. You will receive your username password and any update you use email keenyaan warreen kun hundi nu dhufaa jechuudha. Alternative you can collect them at your exam center. Email keenya you checking on internet nuuf mijannete bakka qormaata qoramu sila guunne irra taa'an ta'e bakka qormaata qoramnu suniiti wanni jechuu dandeenya yookiin immoo baay'ee beekuu dandeenya. Then dhumarratti registration completed you can offer you just for the upcoming exit exam on the login page using username Kenyan. You will see upload profile for warreen kan hunda isaayyuu nutti mul'ataa jechuudha erga nuti xumurre. Then registration is successfully nun jedhe dhumarratti jechuudha. Waan milkoomnaan xumurameera dhumarratti registration complete nun jedhe. You will receive your username password for examination to your email yookiin immoo message bilbila keenyaan nuuf ergamaa jechuudha. So galmeen kun hin xumurameen dura. For any support please contact us through warreen kan lakkoofsa bilaan kaawwamne emailiin kun kaawwame registration@internet.edu kanarratti barreessuu dandeessu jechuudha. Akkasumas immoo kun irratti barreeffamee yeroo baay'ee busy waan ta'eef gaaffii isin nu gaafachuu barbaaddan waan isin dhibe text yookiin immoo comment section irratti nu barreessuu dandeessu isin gargaaruu dandeenya jechuudha. Kanaaf carraa gaarii isiniin jennaa jabeessaa foormii kana guutuu irraa eegaluudhaan waa hundatti yoo aktiivii ta'uu qabdu. Kanaaf sirriitti asumarratti of eeggannoo guddaadhaan guutaa isiniin jechuu barbaada. Carraa gaarii isiniin jedha qormaata gaarii isiniif haa ta'u. Kana hawwiin koo wantoonni nuti ani isinitti himaa jiru kun immoo hiriyoota keessan birallee akka ga'uuf share godhaa, hiriyoota keessaniif ergaa, subscribe godhaa, like godhaa. Kanaaf carraa gaarii isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii isiniin jedha.